Akka daawwattootaaf jaallattoota chaanaalii Yaada. Duraan dursanii baga gara chaanaalii keenyaa nagaan dhuftan jechuu barbaanna. Chaanaaliin kun chaanaalii keessanidha. Barnoota hedduu irraa argattu. Qophii keenya har'aa keessaa wanti nuun qabannee isiniif dhiyaanne maalummaa yaadaa fi akkasumas ilaalcha kan jedhudha. Mata duree kana irratti waliin dubbannaa jechuudha. Yaada jechuun maal jechuudha? Maddi isaa moo eessa? Bu'aan isaas miidhaan isaas maal isa jedhudha. Jalqabni waan hundumtuuf ka'umsi waan hundumtuu yaada akkuma ta'ee jirutti yaada jechuun wantoota nuuni daqiiqaadhaan sekondiidhaan sammuu keenya keessatti fidnee ittiin jireenya keenya yookaan tolchinu yookaan balleessinu jechuudha. Wantoonni gara sammuu keenyaa dhufan kun baay'eedha. Isaan keessaa wantoonni gurguddaan kan jireenya keenya qajeeshan baay'ee jiru. Akkasumas immoo jireenya keenya kan balleessanis gara sammuu keenyaan dhufu jechuudha. Egaa nuun yaadota kana filannee kan nu fayyadan keessaa fayyadamne isa bu'aa nuuf hin qabne immoo balleessaa gataa deemuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf yaadni guyyaatti akka saayinsiin jedhutti namni tokko sammuun isaa guyyaatti yoo xiqqaate yaada gara 50,000 aga 60,000 keessummeessuu danda'a jedhu. Kana jechuun ta'eef yaadota kana keessaa kan nu fayyadan kam jenne keessaa filannee itti fayyadamuun dirqama, jireenya keenya ittiin jijjiiruun dirqama jechuudha. Yaadonni dhufan kun immoo maddi isaanii eessa yoo jenne ilaalle maddoonni yaadota kana bakka nuun oollu ta'uu danda'a, wanta nuun dubbisnus ta'uu danda'a, wanta nuun ilaallus ta'uu danda'a, namoota nuun wajjin oollurraas madduu danda'u jechuudha yaadonni kun. Egaa yaadota kana akkasitiin ilaalleerraa taansuudhaan immoo ilaalchi maali? Ilaalcha jechuun akkaataa itti dhalli namaa wantoota ilaalu, akkaataa itti wantoota dhalli namaa ilaalu jechuudha. Akkamittiin dhalli namaa wantoota kana ilaaluu danda'a, akka karaa kamiin ilaalasa jedhudha jechuudha. Kanaaf ilaalchi keenya isa tokko ol kaasee isa tokko gadi buusee nutti agarsiisa. Isa tokko fira nu godhee isa tokko immoo diina nu godhee ilaalchi keenya nutti agarsiisa. Akkasumas immoo amlee gad nu buusee mataa gad nu qabachiisa. Olis immoo nu kaasee mataas ol nu qabachiisa. Egaa ilaalchi kuni hin dandeessas nuun jedha, ati hin dandeessus nuun jedha. Kanaaf ilaalchi waan guddaadha. Ka'umsa waan hundumtuu ilaalcha waan ta'eef ilaalcha keenya yoo jijjiirree addunyaa jijjiiruu dandeenya. Waa'ee ilaalchaa kana irratti fakkeenya tokkoon isinitti himuu barbaada. Seenaa kitaabarraa dubbise tokkoon isiniif qooda. Seenaa mucaa gurraacha tokkooti. Mucaan gurraachi kuni bara gurraachonni addunyaa kana irratti hacuucamaa turan ta'ee darbedha. Namicha afuuffee yookaan baaloonii jedhan gurguree jiraatu tokkotu ture. Namni kuni yeroo gabaan jalaa gadi bu'ee namni irraa bitu dhabu maloota garaagaraa hojjechuudhaan akka namoonni irraa bitatan godha ture. Guyyaa tokko gabaan badee jalaatii mala inni fayyadame akkas ture. Baaloonota sana tokko isaaniitti halluu garaagaraa keemikaala ileem jedhamu itti naquudhaan gara samiitti asii ol akka isaan balali'an godha ture. Akkas gochuudhaan ijoolleen immoo gaafa ileemiidhaan afuuffee samiirra yookaan baaloonii ol ba'u kana arganii maatii isaanii akka isaaniif bitan godhanii itti fayyadamu turan. Mala kanaan gurgurata ture. Egaa bara sana gurraachi adiin bakka dhaabbatu waan ta'eef mucaan gurraachi tokko wanta kana ilaalee baay'ee ajaa'ibsiifate. Garuu gaaffii tokkotu keessa isaatti uumame. Gaaffiin keessa isaatti uumame kuni afuuffeen ol samiirra ka'an hundumtuu halluu garaagaraa. Halluun keelloon jira, diimaan jira, magariisni jira, cuquliisi jira. Kun hundumtuu samiirra ba'aniiru. Kanaaf afuuffee arge kana keessaa kan inni hin argine gurraachi gaafa inni samiirra asii ol ba'uun argine. Kanaaf gara namicha kanaa deemee gaaffii keessa isaa dhufe kana gaafachuu barbaadee aga namoonni warri adii bitatanii irraa deemanii namicha kanatti siqee gaaffii tokkoon qabaa naa deebisuu dandeessaa jedhee gaafata. Homaa rakkoo tokkoon qabu na gaafadhu siifan deebisaa jechuudhaan akka inni isa gaafatuuf ayyama kennaaf. Kana booda mucaan gurraachi kun deemee halluu hundumaa gaafata si ol gadhiistu argeera. Garuu halluu gurraacha akka warra cuquliisaa, keelloo, diimaa kana gaafa inni ol ka'uu hin argine. Ol ka'uu danda'aa jedhee gaafate. Namni kun baay'ee ajaa'ibsiifatee ilaalcha mucaa kanaas hubatee kottu jedhee ofitti qabee afuuffee gurraacha tokko qabadhu kottu ittiin jedhee fuudhee itti kenne. Akkuma warra kaanii keemikaala ileemii kana itti guutee samiirraa gadhiisi jedhe. Gaafa gadhiisu samiirra ol ba'e. Isa booddee akka isaan balali'an kan godhe halluu ala isaanii osoo hin taane keemikaala keessa isaaniitti namni kanatu akka isaan ol samiirra balali'an godhe jedhee deebise. Mucaanis halluu koo miti kan ganna deebisu humna keessa koo jirudha isa jedhu baratee deemee jireenya isaa ittiin jijjiiree jedhama. Kanaaf ilaalchi keenya
keenya dhiibbaa ammana ga'u nurratti fiduu danda'a. Ilaalchi keenya akka nuun hin dandeenye, akka nuun iddoo guddaa hin geenye nutti himuu danda'a. Garuu akka nuun guddannu kan godhu ilaalcha keenya isa keessa keenyaadha malee ilaalcha keenya isa mo'ataadha malee isa mo'amaa sana akka hin taane hubannee ilaalcha gaarii godhannee gara fuulduraatti akka tarkaanfannu gamanumaan gorsa isiniif kennina. Kanaaf ilaalcha keenya yoo jijjiirree jireenya keenyas, addunyaa keenyas, maatii keenyas, biyya keenyas jijjiiruu akka dandeenyu hubannee itti jiraannu